Ashama hordoftoota fi kabajamtoota warqii tuub nageenya faraar waaqayyoo iddoof mana isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Biyya keessa fi biyya alaa keessanii kan hordoftan maraaf akkam jirtu nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee nagaa fayyaa akka guutuu qabaattan abdii guddaa waaqayyoo irraa qaba. Tolagaa guyyaa har'aa immoo keessummaa haaraa qabadhee dhufee jira jechuudha. Keessummaa koo naasimadhaan isiniin jechuun jaaladha. Keessummaan kunis eenyudha maaliif dhufe jettanii na gaafachuun keessan hin oolu. Keessummaan kunis naman baay'ee jaaladhuu fi nama baay'ee hedduu kabajuudha jechuudha. Obsa YouTube gara mana kootii dhufuu keetiif hedduu tokko si galateeffadha. Hedduu tokko si jaaladha. Bakka jirtutti nagaa fayyaa naa ta'i. Egaa obseen maaliif dhufte jechuun keessan hin oolu. Obseen akkuma beekamu gammachuu koo na waliin qooddachuu dhufte jechuudha. Obsee jechuun jalqaba haga dhumaatitti nama na waliin amaatee nama gargaaraa turte hundumti keessaniyyuu hedduun isin galateeffadha, hedduun isin jaaladha. Yaa kuni dhamaatii koo qofa osoo hin ta'in dhamaatii hunda keessaniiti. Dhugaa dubbachuuf ootee hunduma keessaniifiyyuu jechaan ittiin isin galateeffadhu hin qabu. Naaf eebbifamaa naaf galatoomaa isiniin jedha. Obse hedduu tokkoon si galateeffadha. Gorsa keetis baay'ee tokko naaf ta'ee jirasi fudhadhee jirasi hedduu naaf jiraadhu. Atillee immoo nama hojjetee iddoo kana gahuu fi bakka ani gahe kana akka geechuu abdii guddaan irraa qaba. Akkasumas obboloota koo kan ganaa ol guddachaa jirtan waaqayyoon isin haa gargaaru. Jabaadhaan isiniin jedha. Namni tokko gaa waan hojjete tokko irratti iddoo guddaa gahuudhaaf obsa nama barbaachisa. Namni obsa qabu iddoo fedha isaanii gaha jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu jabaadhaadha. Obsa hedduu isaa si galateeffadha. Galanni koo hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Obboloota koo mana obsetillee deemtanii akka ishii jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Gamanumaan gara viidiyoo obsetan sin dabarsa. Hunduma keessanuu isinan jaaladha, isinan kabajaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Maamila koo ta'aadha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebisu turtii gaarii. Ashama akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota warqii tuubii jalatti kan argamtan marti keessanuu kan biyya alaa kan biyya keessa jirtan hunda keessanuu nageenya fi araarri waaqayyoo lafa bakka jirtan hunda keessaniif isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kiyya galata rabbii isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii waaqarraa qaba. Har'a mana warqiitti dhufeen jira. Maaliif dhufte naan jechuun hin oolamu. Ani obsee tuubidha. Mana warqii sammuna darbee moonii taatee jirti. Warqii baga gammaddee buleetti baga waaqayyoo firii dadhabbii keetii si baasee konkiraa jechuun hin dhufe. Ammarree nama kana caala gammadee too jiraatu si alaafisuu waaqayyoon jabaadhu buleetti xiyye jabdu. Waan gaarii irratti hojjedhu waan dhalootaa ta'u. Waan namni irree fakkeenya sirraa fudhate sirraa baratu irratti hojjedhu jajjabaadhu. Obboleewwan kootitummaa hundi keessanuu warreen calqaba ishiitii baastanii jajjabeessitanii asin geechan hundi keessanuu guddaa galatooma. Warqee waan ofii ishiitiin xaaftee sa'aatii 1000 fi sabskiraaybii 1000 guuttee as geechee miti gargaarsa namaatii fi gargaarsa rabbiitii waan ta'eefu isinis immoo warri gargaartanii asiin geechanii iddoo kanaan dhaqqabsiisan hundi keessanuu guddaa galatooma. Warra dhaqqabnis immoo waaqayyoon iddoo ishiin dhaqqabde kanaan isin haa geessisuu, isin haa dhaqqabsiisuu. Jabaadhaadha. Warqii waan kaayyeeffatterraa duubatti hin deebiinii jabaadhu irratti hojjedhu waan gaarii. Ammas immoo obboleewwan duraan wajjin xaaraa dhuftan hundi keessanuu laayik, sheer, komentii barreessuudhaan ishii cinaa dhaabbadhaa. Jajjabeessaa duubatti irraan deebiin namoonni taatu jettanii biraan hin fagaatinaadha. Warreen immoo maamila ishii hin ta'inii haaraa taatan sabskiraaybii laayikii godhaa. Maatii ishiitti daddabalama. Wanni ishiin gadi lakkistuu daawwadhaafidha. Wanni ishiin balleessite immoo komentii jalatti barreessaa. Kana balleessite jedhaatu irraa deeffadhaa laasiin jettanii laaltanii wanni ishiin balleessite sana irratti dolaaluu hin ta'in komentii barreessanii yookiin immoo irratti dhiyaatan keessan nattanii goseetanii irraa deeffachuun waanuma jiru jechuudha. Nama tokko maaltu na dhibe jedhanii duubatti irraa deebi'uun waan abbaa sun balleesse yookaan gorsanii irraa deebisan waaqa biraa irree nama biraa irree galata qabu waan ta'eefu zin jettanii dhiistanii waan ishiin balleessitanii irratti ilaalinaadha.
warqii jabaadhu obboleettii tiyyaa nama waan gaarii irratti hojjete fakkeenya namaa ta'e ofirree gargaare